Ashama harka fuudhee akkam jirtu dhaggeeffattoota fi daawwattoota Saaraa Infoo fayyaa keessanii nagaa keessanii ji'a torban dura iddoo kana isinitti qabadhee dhufeera. Iddoon kun magaalaa Beerut yookaan biyya Beerut baadiyyaadha. Maashaallah kun akkas jira. Rabbi bareechinaa hojjetame. Lafa hektaara tokko irratti kun kan akka karaz yookaan immoo wanta mi'aa inni kun akka diniyaadha yookaan mosh jennu sanidha hin baane torbee lamaan booda firee qabata jedhanii yaada asirratti jechuudha. Itti aanee zayituun yookaan immoo weeraa zayitii kan jennu sanidha jira innis kunoota akkasitti baaheera jechuudha. Humni kiyya lafatti hin banne garanni rabbi faa ta'u. Naaf mijachaa jira jechuudha. Walumaa galatti lafti guddaadha. Akkasumas immoo waggaa lamaaf guutuu kan itti dadhabaa jirutu jira. Kunuudhaan zayituun kun haala kanaan firee baaseera. Ababa baaseera. Yani kara daraaratti dhufee daraaraan kun immoo fireetti jijjiiramaa jechuudha. Akkasumas shumburaa gara dakiitti facaaseera. Shumburaan illee margee jira. Walumaan laladhaqne. Namni tokko kaayyoo qabataanani kaayyoo sana galmaan gaachuudhaaf dursee kaayyoo qabataanan kaayyoo san galmaan gaachuudhaaf waa baay'ee dadhabaa, waa baay'ee keessa taraa, waa baay'ee keessa darbaa. Gufuulleen rukutti. Gufuu sanalleen dhagaasaa jalaa yookaan immoo kan ittiin rukute sana of jalaa kaasee buqqifatee darbuu qaba jechuun barbaada. Ijoolleen biyya keessa jirtanii, ijoollee qotee bulaa taatanii, kan biyya alaa jirtanii kun haala kanaan jira. Hektaarri kun asii qabee amma daka ga'utti jira jechuudha. Guddaadha jechuudha, baay'ee guddaadha. Bishaan illeen yeroo duraan illee bittaadhaan itti fayyadamaa ture. Amma kun bonni dhufeera, ho'iin dhufeera, bishaan barbaachisaadha. Kanaaf amma immoo bishaan akka qocaa wayititti hojjisiise akka qocaa wayiti hojjisiisetiin isa keessatti fayyadamaa jira jechuudha. Kun olaan isaa achi jira. Achi keesseen gommaadhaan as fidee jechuudha. Maashaallah kun akkasitti qabatteerti. Kun firiin isaa akkas jira. Akkas jira. Akkas jira kun ho'i. Baatii lamaan dura kanaan dhufee ilaalee deeme. Hojjettootaatti kenneen deeme. Garuu ofii keessanii waan hojjetan sana ofii keessanii irra dhaabbattanii yoo hojjettan malee namni nuuf hojjeta jettanii irratti biyya keessas taatan biyya alaas taatan namaatti abdiin kenninaa. Isa kanaayyuu anoo waanan duuka bu'ee hojjechaa tureef jechuudha. Biyyattis mucayyoo qotee bulaatti asittis akkasuma jechuudha. Akkas jira. Akkas jira. Kunuuti. Kun egaa baadiyyaa Beerut yookaan Baalbeek kan jedhamu kara Suuriyaatti jalatti Suuriyaa otoo hin gahin naannoo Suuriyaarra akka harkaan jedhu asirraa mul'ata. Asii Suuriyaan sa'aatii 3 yookaan 4dha. Kunuuti iddoon ani bishaan itti qusachaa tures dhiyoo kana hojjisiise. Kun akkas jira. Amma bishaan hin jiruuf malee guutuu ture. Bishaan immoo dafee hin dhufu. Akkuma beektan ijoolleen Beerut jirtan bishaan waan hin jirreef baadiyyaas bishaan baay'isee hin jiru. Yeroo tokko tokko konkolaataadhaan naqsiisee kun haala kanaan asiin baasa jechuudha. As keessaa haala kanaan bifa kanaan baasee biqiltuu tokko tokkoof laattaa jechuudha. Biqiltuun tokkoon isaanii bishaan argachuudhaaf isa kanatti fayyadamu jechuudha. Kunoonni kunis akkasuma waluma qabateera jechuudha. Walumaan qabateera. Akkanumatti jira. Maashaallah hin bareeda. Yani waggaa har'aa yookaan immoo
waggaa lamaan gaaddisa godhannee itti jala ta'uu dandeenya jechuudha. Bakka ijoolleen mana namaas jiraattan kan mana namaatti hojjettan yoo jiraattan hojiin hin tuffatamu. Hojii tuffachuun gaarii miti. Duraan anis shaffaaxuma baadheen mana fincaanii namaa xaragaa ture, dhiqaa ture. Achumaan immoo kara fooyya'inaatti dhufee jechuudha. Hojiin hin tuffatamu. Biyya keessas ta'ee biyya alaas hojiin tuffatamuu gaarii miti. Namni hojii tuffatu hin dabartuu fi hojii hin tuffatinaa isin jechuun barbaada. Akkasumas immoo keessayyuu qotee bultoota warri taatan barumsa illee namootaaf dabarsaa. Akkamitti akka hojjetamu fakkeenyaaf ani kana biyya Itoophiyaa deemeen weera zayitii kana dhagaan na waraane. Weera zayitii kana dhaabuudhaaf firee isa fuudhee deemee jira. Garuu biyya sin jira. Kan biyya weera zayitii kana maal akka fayyadamtu beekna. Biyya keenyatti nuti ulaa gaanii farsootti naqan yookaan immoo isa cisisafaatti godhatanitti ejersa walumaa galatti ejersa zayitii ejersaa jedhama jechuudha. Zayitii ejersaa jedhama. Biyya keenyatti ejersaan beekama. Iddoon tokkollee hin jirti wallisuun illee ittiin wallisu ejersa jedhanii kan wallisan jiru. Bakka bakka jirti jechuutu ta'in beekatumaaf inni olirraa faffageessi yeroo guddatetti baay'inaan waan guddatuuf jechuudha. Iddoo kana immoo waan ajaa'ibaa argitu. Shumburaa argitu. Iddoo kana shumburaa argitu. Nuula shumburaa argitu. Shumburaadha. Lafti isaa biyyoo diimaa waan ta'eefidha. Kan sirriitti bahuu didee malee fi dhagaa waan baay'atuuf malee shumburaa argitu. Kuni shumburaadha. Shumburaadha. Kuni marti shumburaadha sin jaa. Isaan jarreen hojjettoota. Kuni shumburaadha. Ekkediiniyaa kana sin jedhamu akki yookaan ekkediiniyaa kan jedhamtu sun kunu kanadha. Hin nyaatama. Kiiloon isaa gara birrii beerutu irratti amma kiiloon isaa gara birrii 180 seeneera jechuudha. Inni kunis hin nyaatama. Harki caalan keessan ni beektu. Ni nyaatama. Inni kunis kiiloon isaa gara birrii 220 seeneera. Teen kan jedhamu yookaan immoo abruu. Teen yookaan habruu kan jedhamu sanidha. Kun biyya keenyatti habruudha. Haala habruutiin ba'a. Yookaan immoo ishee keessa ishee akka miciraanii fakkaattu. Gaafa gahee akkasuma sagantuu qabadhee ittiin sinii dhufaa jechuudha. Guddateera. Bishaan isaa saala kana jiratti gala. Shumburaallee facaafadheera. Rabbi haa galatoomuu naa bahee jira. Garuu shumburaan biyya kana abaaboo yookaan daraaraa hin qabu, hin baane sirriitti ani sirriitti hin gammanne. Kan eeggan irraa fuudhee irraa yoon buqqisee fixee kun hunduu shumburuma reef bahaa jira. Yoon fixee karaa kun immoo ejersa yookaan weera zayitiidha. Zayituun jedhamu kan sanidha. Yoon shumbura kana irraa buqqisee fixee gara baaqelaa fi ataraatitti deemaa jechuudha. Waa lamaan oomishaara jechuudha waggaatti. Inni kuni umurii isaa amma danda'e taa'uu danda'a. Garuu jala isaatitti waa hedduu oomishamaa jechuudha. Waa hedduutu oomishamaa. Kun nuti utuma deemnuyyuu waan agarree ilaala. Tortoise yookaan immoo maal jedhamti? Qaccee. Kunuuti inni kun si nyaatama jechuudha. Hin bareeda. Nyaatama. Gatii guddiidha jechuudha. Ammaaf gurguruus homaa gochuus hin barbaadani. Gara fuulduraatti Rabbi hojii oomisha gaarii, oomisha qarshiin ittiin argamu, oomisha si hundumaaf laachuu danda'udha jechuudha. Kana fakkaata dhaggeeffattoota fi daawwattoota Saaraa Infoo. Yoo viidiyoon kun sitti tolee subscribe gochuu hin dagatinaa. Na jajjabeessuu hin dagatinaa. Laakiidhaan naa eegalaatii jajjabaadhu naan jedhaa. Na jajjabeessaan isiniin jedhaa. Qotee bultoota taaneerra biyya Arabaatittis biyya keessattis
kan warri keenya nuti nu guddisee nu barsiise fudhannee biyyaa baane jechuudha. Harki caalaan keessanii akkasumatti kan fudhattanii kan baatan yoo jiraattani cimaati hojjedhaa isiniin jedhaa. Na jajjabeessuu hin dhiisinaayii nagaan naaf tura.